Baratu gingilcha, baratu gingilcha, baratu gingilcha, baratu gingilcha, baratu gingilcha, baratu gingilcha. Daawwattoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kan torban kana gingilcha marsaa 29ffaa uddeelladhee isinii dhufeera. Erga gingilcha torbee isa taanutti immoo mudannoo tokko na mudate. Akkuma hundi keessan beektan ani amantaan kiyya kiristaana waaqeffataa ofiin jedheen beeku, musliima ofiin jedheen beeku. Garuu warra kaaniifis immoo kabajaa guddaan kennaaf. Akka macaafni qulqulluun jedhutti bulaan jiraan bullee sana waaqayyootu beeka. Akkatti namni nu beeku kan biraa. Yeroo hundumaa namoonni uffannaa kee, deemsa kee, dhaabbii kee, haasaa kee ilaalanii taappeellaa isaan sii kennantu jira. Ati immoo waan ittiin of waamtutu jira. Isa hundumaa caalu immoo keessa kee ilaalee immoo inni gubbaarraa jiru immoo waan ittiin si waamuu qaba. Waan ittiin si waamuu qaba. Kanaaf waan namoonni jedhan waan ofiin jettu osoo hin taane wanta inni jedhu caala. Waldaa kiristaanaa afaan Oromoo magaalaa Edmonton kanan dhaqe sanbata guddaa darbe. Social media Facebook irratti maxxanseen ture. Wanta ittiin qoosaa fakkaatti malee wama dhugaa jirtudha. Waldaan kun waldaa afaan Oromooti. Ijaarama isaarraa kaasee waggaa 15 gaafa dhannu waldaa afaan Oromoo afaan Amaariffaatiin lallabama. Harki 75 afaanuma Amaariffaati. Kuni kaayyoo waldichaas miti. Heeraaf seera waldichaas miti. Keessummaa dhufantu kana godhe. Maanni wanticha jedhee namni achi keessa afaan Amaariffaan dhageenye baay'ee jira. Namumti keenya ta'anii jibbiinsa afaan Amaariffaa sana qabaannee miti. Waldichi waldaa afaan Oromooti. Kanaaf qofaatti fe'e. Paasteriin garuu afaan Amaariffaa nu lallabuu isaanii duwwaayyuu miti. Nutti dheekkaman waan baay'een haasaa isaanii keessaan xiqqoo isiniif dhiyeessa. Mana isaan beekutaanaa hin dhufin, mana kaanuu dhaqe, mana sheekii dhaqe, mana tokkaa dhaqe, mana salubaa dhaqe, dhufin mana kana. Manni kun kan Dassaalemii, kan Dachaasaa miti, kan Lubaa miti, kan Lubootaa miti. Manni kun kan eenyuuti? Manichi weetti fufaa paaster. Manni koo jedhe. Mana sirbituu itti labsan miti. Na duukaa jirtaan? Sirbituu mataa goofara, sirbituu mataa shurrubbaa, sirbituu aadaa, sirbituu Oromoodhaaf kiiloolee dha'u dhufeeraa fi ajaraa dhaqaaqa, koomunitiin dhaqaaqa hidhachi keelu. Dhuguma dhumaa. I don't care. If he is go to theology, I don't care. PhD, I don't care. Sirbituu dhaaf labsaa ta'e dhaabbate. Sirbituu si maqaa machi bee. Akkamitti namni Kiristoosin qabu sirbituu immoo si maqaa ganaa utuu hojii hafuura hojjetu. Sirbituun mootummaa Waaqayyoo mukkee qabii dubbatu. Dubbii dubbatu. Wajjin sirbaa walta kanaaf dhaaltu utuu sirbituu. Tin fakkeessin. Keessa jirtan dhiifama guddaa naa godha. Bakka sanatti argame mata duree isinii ta'ee silaa waan biraa isa barachuu qabdan kana barachuu keessatti baay'een gadda. Sirbi cubbuudhaa irraa galchine. Sirbituun mootummaa Waaqayyoon taatu. Aadaa isaa sirbee, Iyyaaf sirbee, Dachaasaaf sirbee, Dassaalenyiif sirbee, Alamaayyoof sirbee, Gabreel sirbee, የራሱ ጉዳይ እናሉ ገሩ aadaa isaa sirbee, biyyaaf sirbee, maliif sirbee, sirbituun mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltu የራሱ ጉዳይ ነው. Warri akka gaariitti macaafa qulqulluu beektanii hiikaa lafa sirbituun mootummaa Waaqayyoo hin dhaaltu jedhu isiniif dhiisa. Garuu akka kanatti artistoota Oromoo xiqqeessanii, qabsaa'ota Oromoo xiqqeessanii, afaan har'a ittiin inni biddeen nyaachaa jiru kanaaf warra aarsaa ta'e gadi qabuun cubbuudha. Cubbuun kana caalu hin jiru. Nama xiqqeessuun cubbuudha. Namatti faraduun cubbuudha. Kana jedha macaafni qulqulluun. Itti fufi paaster. አጋንንቱ ቤቱ የሶሻል ክለብ ቤት አይደለም። ሲንገለብ ቤቱ የሶሻል ክለብ ቤት አይደለም። የኮሚኒቲዎች ክለብ ቤት አይደለም። Kuni kaayyoof akeeka waldaa amantoota Oromoo magaalaa Edmonton miti. Kun yaada paaster Dassaaleny. Waan waggaa hedduudhaa fi qalbii amantoota kiristaana Oromoo irratti dalagamaa turedha. Hawaasa isaaniitiin addaan baasu, qabsoo Oromootiin addaan baasu, qofaatti elmachuu barbaadu, ija jaamsuu barbaadu. Afaan Oromoo yoo itti dubbatte cubbuudha siin jedhu. Aadaa Oromoo yoo itti dubbatte cubbuudha siin jedhu.
Waldaan waldaa afaan Oromooti dhufanii afaan. Nanti tu dah kan Oromoo negara itu. Kita kano, kita korban yang ini. Of course, afaan Oromoo kana waaqatu naa kenne. Ani afaan biraarra afaan Oromooti waa dhaga'uun natti tola. Ittiin an guddadhe kaa biyya faranjii kana keessa amma Oromiyaa jiraadhe caalaan jiraadhe. Amma afaan Oromoo naaf hin ga'u. Nan jibba jechuun miti natti tola jechuun. Because waggaa hedduuf waan hin dhageenye hin beekne afaan kootiin gaafa waa dhaga'u natti tola. Kun cubbuudha. Ani laga caallee malee laga caallee naaf hin biine. Ani waa'ee laga caallee geera raawwatu kan godheessa. Namni tokko waa'ee mandara isaa geera barbuutu mandara keenyatti egaa bakka amma giruupiitti yoo jira mandara keenya bishaan akka baatan nuti ineeru namoonni tokko laga keenya maqaa dhahataniiti. Abaluufaa jedhan giruupii kanatti fandii gochaa jirra. Biyyoota achi keessa buusuu qabdi. Maa fandii goota Afgaanistaanitti hin galle. Maa fandii gootu Wallootti. Si didee Yesuustu didee. Goojjamitti maan gootu innoo yoo goojjamitti goote gorra keetti godha. ለምን አታረገው? ሌላው ጋር ለምን ፈንዳ አታረገውም? ዝም ብለህ አንድ ሰፈር ብቻ ዘመን ሙሉ ለምን ትጠራለህ? ኤርጋንኒ ከና እኒ ጉዳንሞ ወረ ወልዳ ክርስቲያና ከሰ ታዬ ኡመተ ኦሮሞ ገርጋሩ መታ ከሰ ገደውዳም ለገ ጫልቴዳን ፈከሰኒ ዱበተን መለ ማሊፍ ለገ ከሰን ዱዋት ጎቱ ማሊፍ ጎጀሚን እንገርጋርተን ማሊፍ አፍጋኒስታንን እንገርጋርተን ኢሳም ማሊፍ ደቀን አፍጋኒስታንት ወንጌል ለለበን waaqayyoon gaafa nu kaasu gaafa si kaasu qe'ee keetiif si kaasa jalqaba qe'ee keetiif gaafati dawwaataatu iddoo biraatiif si godha maaliif ummata keessan gargaartu jechaa jiru maaliif ummata kanaaf iyyitu jechaa jiru maaliif ummata kanaaf kadhattu jechaa jiru namni akkamittiin abidda isarra jiru otoon buusin abidda biraa buusuu dhaqa laga caaltee har'a paaster jedhan kana keessatti lubbuun meeqa badaan jiru har'a shamarran Oromoo meeqa gudeedamaan jirani har haati Oromoo meeqa ajjeefamaan jirani har ummati bishaan dhabee rakkachaa jiru har neetworkiin ittiin cufamne har karaan ittiin cufamne har ummati kun rakkoo keessan jiru rakkoo hamaa keessan jiru waa'ee isa Afgaanistaanin nu lallabu waa'ee isa Goojjam Gondariin nutti maa jiru nama qeesaa yaadate iddoo biraa yaadata bilisummaan qol qalbii irraa nuun jedhan bakka tokkotti nama bilisummaa ofirraa qabutu bilisummaa iddoo biraatiif yaada nama qeesaa yaadate iddoo biraa yaadata paaster laga caaltee yoo yaadattan Goojjamiif Gondariin yaadattu laga caaltee irraa jalqaba waaqayyoon ummata sanaaf ambaasaaddara goree isin uume jalqaba ani koborii yaadachuun qaba qeen keessa dhaladhee guddadhe namni jalqaba kan ba'u bakka dhufe sana yaadachuu qaba bakka irraa ka'ee yaadachuu qaba bakka kaleessa kaane yaadachuu qabna bakka itti waaqayyoon isin dibe sana yaadachuun dirqama kunigaan waldaan kiristaanaa akka seen saba seen gargaarreef waan irratti dalagamaa jirudha waldaa biraa keessatti akka jiran hin lallabuu dhaqanii waldaa biraa keessatti akka jiran hin dubbatuu dhaqanii Oromoo irratti dalagamaa jira Oromoo irratti hojjetamaa jira dabballoota mootummaati waan akkasii warri oofan kaayyoof akeekni waldaa kiristaana Oromoo magaalaa Edmonton kadhamiti waggoo hedduudhaaf ummata isaaniitiif bo'aa turan saba isaaniitiif dirmachaa turan saba isaanii yeroo inni beela'u cinaa dhaabbachaa turan saba isaanii fuula waaqayyoo duratti bo'aa turan yoo saba keessaa dhalatan bo'antu saba Afgaanistaan saba Goojjam Gondariif bo'u kun yaada paaster Dassaalany malee yaada waldaa kiristaana Oromoo magaalaa Edmonton miti yaada waldaa Oromoo kiristaana addunyaa miti Onesmoos Nasiifaa jalqaba qeesaa itti dhufan Asteer Gannoofaa jalqaba lafa dhalatanii guddatan itti dhufan lubi guddinaa tumsaafaa jalqaba ummata isaaniitiif dirmatan isaantu nu barsiise nuti ummata ofiitiif dirmachuu saba ofiitiif boo'u macaafa qulqulluu keessaa yoo Iyesuus Kiristoos jalqaba gara qeesaatii dhufeera utaalee iddoo biraan nanne saboota isaatti dhufeedha isaan garuu hin simanneedha malee gara saba isaatiitti dhufe Ummanni san komandoo kaasii qofa osoo hin kabiyyaa asaasarraa beelturraa
garan irraa dhufe gara arbaa guuguu san irraa otobisiin fe'amee dhufa beekta mana hidhaa. Baqqalaan gaafa jarri atta taatan jechaa dhufe. Birriin kiisa nu guutaa poolisii billee hin dabarti mana hidhaatti. Haasaan Jawaar kun ergaa guddaa qabdi. Waan inni kolfeef waan qoosaa fakkaata. Ergaa guddaa qaba. Hawaasni siqqoo mandoo qophii irbaataa magaalaa Minneapoolisitti godhameef irratti inni dubbateedha. Uummanni siqqoo mandoo kana si'atoo hin taane kan biyya yeroo mana hidhaa turretti arbaa guggurraa asaasarra atoobisiidhaan fe'amanii dhufaa turanii. Yeroo atoobisiidhaan dhufaman kana atta taate jecha anaaf baqqalee horiin kiisii nu guutaa jedhe. Hawaasni siqqoo mandoo kan biyya alaa duwwaa otoo hin taane inni biyya keessaallee gaafa tokkorraa hidhamu atoobisiidhaan guutee dhaqee dubbisa. Meeqan keessantu nama isinirraa hidhame dhaqxanii gaafachaa turtan atoobisiidhaan? Meeqan keessantu deemaa ture kana gaaffii isinii fanniisa? Sabni ijaarame akka kana. Sabni wal dhaga'u akka kana. Sabni walii wajjin tarkaanfatu akka kana. Isa hidhameef, isa du'eef, isa jiruuf, isa rakkateef hundaaf wabii ta'a. Yoo faffacaane, yoo karaa deemne, maatii keenyaaf illee hin taanu, saba dhiisaati. Qe'ee keenyaaf illee hin taanu. Kanaaf kana fakkeenya fudhachuu qabna. Siqqoo mandoo fakkeenya fudhachuu qabna. Oromoonni biraan kanarraa fakkeenya fudhadhaa. Duri ganda jennee dubbachaa turre aniyyuu warra akka jechaa ture keessaa tokko. Miti garuu amma sana keessa dabarreerra. Keessumatti lafni uummanni irraa dhumaa jiru. Lafni sabni isin irraa dhumaa jiru. Waggaa arfan darbe nama sagalee siif ta'u hin arganne. Waggaa arfan darbe beelaa kee kan si gargaaru hin arganne. Waggaa arfan darbe kan sirraa ajjeefamu kan si awwaalu hin arganne. Har'a garuu ati dammaqxee lafaa ka'uu qabda. Yoo ijaaramte ati ofii kee irra dabarteeyyuu kan biraaf taata. Harargeen ijaarame harargee irra darbee wal mana isiniin jedha. Jawaar mi'aa sa'i. Namni qe'ee isaatiin ijaaramuun, gosa isaatiin ijaaramuun, amantii isaatiin ijaaramuun konsikwensii lama qabaachuu danda'a. It could be positive or it could be negative. Gandummaa yookiin immoo amantii kan jennuun kuni negative ka ta'u namni waanyoof, jibbaaf, ka biraa miidhuuf, ka biraa quuxessuuf, ilaalchinatti caala, gandatiyya caala, qabaleetiyya caala, amantitiyya caala, kun xiqqaadha, kun yaraadha ka jedhu hoggaa yaarame negatiividha. Jaarmeensi akkasii hin guddatu. Baay'ee galatoomi Jawaar. Ijaarsi nuti dubbachaa jiru ijaarsa hawaasa rakkoo keessa jiru rakkoo sana keessaa ittiin ba'uuf ijaaramudha. Ittiin nama cabsuudhaaf, itti aangoo wal hiruuf, ittiin saamuudhaaf otoo hin taane uummata rakkachaa jiru rakkoo keessaa baasuuf ijaaramuun baay'ee barbaachisaadha. Har'a beela guddaatu harargeerra jira. Harargeen beela'aa jirti. Gujiin beela'aa jira. Wallaggi beela'aa jira. Baaleen beela'aa jira. Hawaasni kun beela kana keessaa ba'uudhaaf ijaaramuu qaba. Keessumattiyyuu warri biyya alaa jiran. Hayyoonni harargee keessaa ba'an. Abbootiin qabeenya harargee keessaa ba'an. Qabsaa'onni harargee keessaa ba'an biyya alaa kana keessa kumaatama jira. Ijaaramanii waan hin jirreef garuu uummata qaqqabuu hin dandeenye. Yoo gama tokkotti ijaaraman doolaariidhuma 5 fidan iyyuu uummata isaanii beela keessaa baasuu danda'u. Namoota arjaa, namoota ciccimoo, namoota sabboontota uummata isaanii saba isaaniitiif quuqaman baay'ee jira. Ijaaramuu qabu akka siqqoo mandoo kanatti. Ijaaramanii uummata isaanii gargaaruu qabu. Wallaggi akka kana, Booranni akka kana, Gujiin akka kana. Saba keessantu rakkachaa jira. Saba keessantu beela'aa jira. Ajjeefamaa jira. Ijaaramaa uummata kana qaqqaba. Qilleensa ala kana dubbatu hin dhagayina. Ijaaramsa gaafan jedhu ijaaramsa akka kana obbo Shimallis faa sana miti. Gidduu kana amma faayiliin waa'ee maatii obbo Shimallis faa na qaqqabu waan baay'eedha. Ala kana alagaan maal nuun jedha. Baala taranyoo jedhee walitti maqaan waama. Oromoo keessatti immoo ijoollee tuulamaa jedhuun. Achi keessa immoo gaafarattu lakkii tuulama miti ijoollee shawaa dhiyaa jedhuun. Achi keessa immoo gaafarattu maatiitti gad deebi'a. Kan maqaatti badu hawaasa Oromooti. Kan maqaatti badu uummata tuulamaati. Kan maqaatti badu uummata shawaa dhiyaati. Garuu warri uummata saamaa jiru ijaarame maafiyaa guruppii tokko. Maqaan isaanii, footoon isaanii, dookumentiin isaanii baay'een na qaqqabaa jira.
Garuu maatii kana footoo isaanii fidee maxxansee salphisuun barbaanne natti ulfaate maatii Oromooti. Waan isin godhaa jirtan waan baay'een nu bira ga'aa jira. Simmintoo darbaa, simmintoo abashaa. Maqaa hundee booruutiin, maqaa maaliitiin, lafa shaakkisoo, lafa warqee, lafa maalii waan baay'een nu bira ga'aa jira. Maal goon amma isiniin finnee isin salphisuun maalirraa arganna? Garuu ummati isin baree jira dhiisa. Saamuun TPLFiinis hin fayyadne. Maatiin obbo Shimallis duwwaan, hiriyoonni isaanii duwwaan ijaaramanii dhuma ummatatti istirooraan xuuxaa jiru. Maal isinii gargaara? Birri meeqa yoo qabaattan amma maal isin gargaara? Jireenya tokkuma jiraattu. TPLF hammanayyuu saamtee ittiin jiraachuu hin dandeenye. Hin salphatte. Gammoojjii keessatti ajjeefamte. Waan isin har'a godhaa jirtan kanas Oromoon sirriitti beeka. Warruma isinii wajjin hojjetutu dookumentii keessan nutti ergaa jira. Warruma isinii wajjin jiran karaa sirriirra hin jirtan dhiisaa. Hanna miti kun saamicharra jirtu. Hanni utuu namni hin beekin kiisa nama keessaa fuuchuudha. Utuu namni hin beekin nama jalaa fuuchuudha. Kuni garuu humnaan saamaa jirtu. Maatiidhuma keessa ofuma saamaa jirtu. Bakka birrii meeqa yoo qabaatte tujjaara guddaa yoo taate amma Itoophiyaa keessatti maal goota wanti biraan? Bakka waanuma wuskii biluu leebilii maaloo leebilii jedhanii dhuganii dubartii babbareedduu ari'uudha kanuma. Makiinaa saviyee maal gargaara amma kun hundumtu dun? Ummata keessantu rakkachaa jira. Oromoon sirriitti akka kana beekuu qaba. Gosaan miti kan godhamaa jiru. Maafiyaa guruppii tokkotu kana godhaa jira. Maqaa isaanii baay'een qaba. Nama maqaa isaanii baay'ee maqaa keessan gadi fidee maal na gargaara? Dhiisaa bakka ummati bareera. Yeroo immoo saamtan immoo mee Oromoodhuma fakkeessaa. Arsii irraa nama lamman tokko keessa makaa, Wallagga irraa lama keessa makaa, iddoo adda addaa irraa, Boorana irraa, Gujii irraayis, Walloo irraayis keessa mammakaati Oromoodhuma fakkeessaa isin dhibba taati rakkoon qabu. Leemti maafiyaan iddoo tokkoo duwwaa walitti qabamtanii saamuun kun dhiisaa. Guyyaama tokko bakka irraa deemuun guyyaama tokko. Hamma kana bolollee, hamma kana saamne, hamma kana maal goone guyyaama tokkotti irraa deemta. Iskaayilaayitiif ati bareesdee ijoollee birrii miliyoonii meeqaan kabajachaa jirtu. Ummanni keessan garuu beelaan dhumaa jira. Sabni keessan garuu ajjeefamaa jira. Maal gargaarama kun? Guyyaama tokko bakka bashannani isaa. Guyyaama tokko dubartii babbareedduu asiin qabattee bultes guyyaama tokko tokkitti waan sii dabaluun qabu. Yeroo hundumaa sammuun kee gabrummaa jala jiraata. Mootummaan kun dhaabbatee nafu. Yookiin firri keessan aangoo qabu kun dhaabbatee nafu. Aangoo irraa bu'a bor akkam taate musan. Guyyaama tokkotti namni gaafa sooramu eessaa dhufe jedhaa laala. Xiqqoodhumallee har'a 10,000 argadhaati settaanutti immoo 50,000 godhaati guguddifachaa deema. Aluma tokkitti namni miliyoonarii ta'a galgala tokkotti. Maali jarra keenya? Kanaaf qabsaa'ee qabsaa'onni keenya. Kanaaf du'ee qeerroon keenya. Maafiyaa guruppii tokko sooressa gochuudhaaf dhume. Ijoolleen 5,000 ol. Yaadaa kana. Har'a ijoollee miirli irraa citee wanta ittiin deeman dhabantu jira. Isin immoo har'a hin facaastu. Horii haadha hiyyeessaati kun. 100% riban qabdan. Warri saamtanii jiraattan kun akka barbaaddan dhugaa, akka barbaaddan nyaadhaa, siree maal fakkaatu irra bulaa, konkolaataa maal fakkaatu oofaa, horii keessa waan hin taaneef irriba nagaan raftan. Irriba nagaan raftu. Dhukkubatummoo ajjeesa namoota akkasii baay'ee. Dhukkuba fixa. Horiitti dadhabde miti waan ta'eef akka barbaadde facaasta, akka barbaadde dhadhaa dhukkubni si godha borii galagalte jechuudha. Ijaaramsi akkasii kun cubbuudha. Ijaaramsa Oromoo rakkina keessaa baasu, hawaasa ofii gargaaru, isa du'eef illee gumaa gaafachuu isa akkasiiti. Hawaasni waldaa siqqoo mandoommoo dhaamsa tokkoon isiniif qaba. Ijoollee sooshaal miidiyaa kana keessatti qabsaa'ota Oromoo, artistoota Oromoo xiqqeessantu jira. Shamarran Oromoo xiqqeessantu jira. Ijoolleen kun maqaa isin himatti. Ijoolleen kun isiniin faarsitee saba biraa arrabsiti. Ijoollee kana dhowwuu dandeessu. Aadaa qabdu, sirna qabdu, saba kanarraa dhowwaa. Waa tokko bu'aan buusu. Isiniifis bu'aan buusu, qabsoo Oromootiif bu'aan buusu, Oromoo biraafis bu'aan buusu. Yoollee dhowwuu dadhabdan abaaraa of keessaa baasa. Hawaasni abaru. Gaarii miti kun. Oromoo walitti madeessa. Isiniin maqaa dhaachaa
uummata biraa arrabsaa jiru. Isiniin maqaa dhaachaa qabsaa'ota Oromoo hadheessaa jiru. Isiniin maqaa dhaachaa artistoota Oromoo arrabsaa jiru. Isiniin maqaa dhaa shamarran Oromoo kabajaa qabdu salphisaa jiru. Aadaa keessan miti kun. Hawaasa safuu qabuudha isin. Hawaasa ooda qabuudha isin. Hawaasa wal dhaga'uudha isin. Ijoollee akka shalabbee akkasiis dhowwisiisa. Dhaamsi koo har'aa kana. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Barri haa gingilchuu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya gingilchaa keenya